sagalee dhaggeeffachuun gurra namaatti tola. Obboleessa ko, obboleettii ko, dhugumatti ati nama carra qabeessa. Haga dhumaatti sagalee waamichaa kana dhaggeeffadhuun dhaamsa keenya. Baduu beeka sanyiin dhugaaf sagadu yoo sarrafa rabbitu eega. Dhuguu gamanii maasirraa hambaan dhabanii bushaa'een isaanii eebbadeedha. Haraamni nurreessu mooraati kecha bultu kurruu mannee joobiraandi. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Halleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 44 lakkoofsa 3-4. Isaan billaa isaaniitiin laficha hin qabanne yookiis irreen isaanii moo'icha hin laanneef, garuu ati waan isaanitti gammaddeef mirgi kee fi irreen kee ifni fuula kee keessaa kan isaaniif kenne ati mootii kooti. Yaa Waaqayyo, Yaaqoobiif moo'icha kan abboome si'i jedha. Maal kana qofarii sagalee Waaqayyoo ammas akka kana jedheet ni dubbata. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Yaa Waaqayyo, qulqulluun akka keetii tokko illee hin jiru, si malees kan biraa hin jiru. Akka Waaqayyo keenyaas kattaa kan namaaf ta'u hin jiru jedha. Shalom, shalom, shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu jechaa oduu gammachiisaa waldoota online charchii keessaa waldaa dhaloota of kennanii mootummaa Waaqayyo hojjetan sagantaa galateeffannaa guddaa qopheeffatanii yoo isin gidduutti argaman gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Egaa isinis maarree bakkuma jirtan teessanii waayifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaattoota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo akka taatan kan isiniin jechaa jiran ammas irra deebiidhaan waldaa dhaloota of kennanii mootummaa Waaqayyoo hojjetanidha. Dirmammaa eeduu ana baraare dafkee hujiitii ana gargaare maqaasa yaamarama marmaare haalli yaameen jedhus na sarmaare kan soolu buulola kotirmaate buukosaan jannata jiraate. Egaa maarree isinis amantaalee garaagaraatiin otoo waliin daangessin biyyuma keessa jirtan keessa teessanii yookaan kanneen akka biyyoota Dubaay, Kuweet, Kanaadaa, Ameerikaa, Joordaan, Itoophiyaa fi keessaayyuu Oromiyaa bakkuma feetan teessanii hirmaattota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo akka taatan kan isiniin jechaa jiran yoo ta'u ammas gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baga gammaddan, baga walumaan gammanneen dhaamsa keenya. Al tokkotti baarraa lixatte jettaa hin duulfamtu bara baraan hundursita 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 hundursita. Al tokkotti baarraa lixatte jettaa hin duulfamtu bara baraan hundursita 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 hundursita. Osoo galaanni qaalama ta'e barreesse fiituu kan kee danda'e. Osoo galaanni qaalama ta'e barreesse fiituu kan kee danda'e. Egaa maarree guyyoota kanatti wangeelli mootummaa Waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaan ulfina Waaqayyoo mul'isus humnaan ni faarfatama. Sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee Waaqayyoo ni lallabama. Dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Egaa maal kana qofaree guyyoota kanatti tajaajiltoonni Waaqayyoo biyya keessaa biyya alaatiif dibee kaase kanneen dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo qabatanii nu gadduutti argaman Paaster Galataa, ergamaa Waaqtolaa, Raajii Wandii, Raajii Akiliiluu, hojjetaa wangeelaa Maatiiwus,
Raajii Muktaar, hojjetaa Wangeelaa Biqilaa Raajii Taarikuu, Paaster Caalii, hojjetaa Wangeelaa Girma, hojjetaa Wangeelaa Asmaraa, faarfataa Efreem, hojjetaa Wangeelaa Bujaa, faarfataa Faqqaadaa, Raajii Baqqalaa, hojjetaa Wangeelaa Daandii, hojjetaa Wangeelaa Efreem, faarfataa Lammi, faarfataa Tasfaayee, faarfataa Yoosefii fi faarfataa Girmaadha. Du'aa jiraachisaa mawwaan irraa banee sagaleeni sagalee erga samii utubee isaan maaltu hin taane sagaleeni sagalee ofii isaatti amaneerra na buuse karaa sagaleeni sagalee isaa jiru maaltu onnee koonkuraa sagaleeni sagalee ofii isaatti amaneerra na buuse karaa sagaleeni sagalee. Egaa maal kana qofareen itti dabaluudhaan Paaster Lammi, Raajii Haftaamuu, hojjetaa Wangeelaa Daawit, faarfataa Tasfaayee, faarfataa Elsaayi, obboleettii keenya Gaaddisee fi faarfattuu Immabeetidha. Egaa maal kana qofaree waldoonni guyyoota kanatti dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaaf nu gidduutti argaman waldaa Elshaadaay, waldaa ajaa'iba Waaqayyoo, waldaa Amaanu'eel ifa addunyaa, waldaa karaa fayyinaa Waaqayyoo, waldaa ifa dhugaa, waldaa mootummaa Waaqayyoo barbaadu, waldaa Waaqayyo moo'aa, waldaa dibata Waaqayyoo addunyaa fi waldaa gargaarsa Waaqayyoo, waldaa Haleluuyaa Universal Church, waldaa warra makaanaa Yesuus, waldaa fannoo Kiristoos labsitu, waldaa mulu Wangeeli, waldaa Rihoboot, waldaa hundeen kee Yesuus haa ta'uu fi al tokkotti baarraa lixatte jettaa hin duulfamtu bara baraan hundursita al tokkotti baarraa lixatte jettaa hin duulfamtu bara baraan hundursita osoo galaanni qaalama ta'e barreesse fiixuu kan kee danda'e osoo galaanni qaalama ta'e barreesse fiixuu kan kee danda'e. maal kana qofaree itti dabaluudhaan waldaa burqaa fayyina, waldaa Yesuus gooftaa keenyaa, waldaa argama Waaqayyoo, waldaa Waaqayyoo Yerusaalem, waldaa mootummaa Waaqayyoo labsitu, waldaa araara Waaqayyoo addunyaadha. Egaa maal kana qofaree obboleettii keenya kan Waaqayyoo ishii gargaaree sagantaa galateeffannaa guddaa kana qopheeffattee dhaloota kana gidduutti kan argamte faarfattuu Alamituu yoo taatu ammas galatan qaba jettee isin gidduutti argamu isheef gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Eessan jedhamtu bakka hunda jirta waraana malee ni injifatta. Eessan jedhamtu bakka hunda jirta waraana malee ni injifatta. Eessan jedhamtu bakka hunda jirta waraana malee ni injifatta. Eessan jedhamtu bakka hunda jirta waraana malee ni injifatta. Egaa maal kana qofaree guyyaa sagantaan kun itti qophaa'e gaafa guyyaa 20 ji'a 2/2023 waan ta'eef egaa toorri bilbilaa keenyaa 97 46 65 80 77 yookaan 97 15 duwwaa 3 19 duwwaa 1 56 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii biyya kakuu gosa nanaana Yerusaalem